lafti bakka tokkicha shonkoraanii fi asaangirri wal faana biqila. Shonkoraan dhiiga tokkuma xuuxate lafa biyyoo lafaa xaa'oo tokkuma xuuxate. Shonkoraan mi'aa asaangirri nama ajjeesa. Banjii jechuudha. Afaan naannoo baatti banjii jedhama. Banjiin yoo bicuu siinti jedhe achumaan si maraacha. Gaaf tokko jarri tokko mudannoon banjii keessaa gaaf tokko jarri tokko halkan dukkana keessa mujatteeni naannoodhuma machaaraa kana baadiyyaa isaati jechuudha. Machaaraa dhiyaa Harargee keessatti. Banjii dukkana keessa liitee raafuu funaanee fideettee raafuu asaangira xiqqoo sitti mayitee fiddee dhufte. Asaangira wajjiniin raafuun affeelamee namni baay'ee nyaata asaangirichi. Hammi nyaate akka bareedduu hin taane wallaahi. Akka hamaa ta'e. Awwaatiin haasa'uu baay'ee garuu isa kanaa miti haasaa kanaa ture jalaa qabamee bara. Ilaali kuni qereddaama afaan naannoo keenyaatti, dhalataama afaan naannoo Harargeetti, xeenaaddaami afaan Amaaraatti. Si waluma keessa maaliif akkana dawaadhuma ta'uunsi waan akkanaa kanarra. Amma waan isin dhibu mi'aan muka kanaatii fi mi'aan muka kanaa garaagara. Qallaba tokkuma nyaatan, maaloo tokkuma nyaatan. Inni tokko hin hadhaa, inni tokko hin mi'aa wal faana dakka keessaa wararraa bammoo. Waan isin dhibu inni tokko summii qaba, inni tokko qoricha. Lachuun wal faana lafa keessaa gabba'e. Lachuu amma baadiyyaa keessatti muka raammoo nyaatu jira muka. Baadiyyaa kana keenya kana keessatti muka raammoodhuma malee waa biraan nyaanne lafa keessaa utuudhuma lafa keessaa ol bahee ka'ee yeroodhuma ol bahee lafa kana irratti mukti raammoo qabee xalafee foon raammoo sanaa nyaata. Xalafateetuma kanatti qabate baadiyyaa keessa jira mukti akka kana. Uuma rabbii keessaa wanni nama ajaa'ibu baadiyyaa kana keessa yoo itti deemteette uuma raajii qofitti argita uuma raajii qofitti. Kanaaf diqqaa mukti gariini yeroo irratti si guba. Si gubee ka'ee summii sitti ta'a. Bijjismii keetti faca'ee si horbobbeessee magaalaaf ijoollee magaalaaf akkana goone duri gaagizee si bachi waa khayrii hojjennu doobbii harkaan kuti naa kenni jenna. Ijoolleen doobbiin beektu katamaan doobbiin beektu. Doobbii giseetiin kutte salaamu alaikum gubee fixee harki horbobbaa'ee akka kanatti baatee gala. Harkumaan qabe malee waa biraan taanee bara. Izini galee namni yeroo baadiyyaa dhaqe magaalaan silaatu akka kootiiti baadiyyaa baree baadiyyaanis magaalaa baree wal baruun silaa jiraate isa nu haasofnu kana nu namarraa dhageenyaa haasa'an jirru yookaan barsiisaan nutti banaan haasa'an jirru yookaanis immoo mana yuunivarsiitii keessatti jireenya inni nu haasaa jiru kun mukaraa jireenya irraa barre muka adda addaa beeyna muka xawulaadhaa ta'uu beeyna muka utubaadhaa ta'uu beeyna muka manaan ijaaramuu fi kan hin ijaaramne beeyna amma mukti gurguddaan naannoo keenya keessatti askiraadha. Askiraanii fi ambabbeessi baay'ee gurguddata. Askiraadhaan mana ni ijaarratan. Maaliif jennaan ambabbeessaa mana ni ijaarratan. Maaliif jennaan xiinxaniitu qaba. Sini galee mukti bareedaan biyya keenya keessatti hambabbeessa. Amma gaafa ranjiin biyyaa godaansisaa jirti malee kaa. Maaliif jennaan kan ofii fidachuudha jettee muka dafee ga'u muka sololoo. Ambabbeessi biyya keenyatti ambabbeessa abbaan barbaade muru. Hin eeggata baay'ee eeggatan. Muka babbariidaa muka biyyaa kana ambalxaa kana ejersa kana akka barbaade muru namni hin eeggata. Amma eeggataa jira lataan hin beeku. Waa'een muka kana gaafuma kaane yoo rabbi jedhe baadiyyaa keessa deemnee gara fuulduraatti kun sana jennee isa beeynu isinitti himnee isan beeyne gaafanna. Assalaamu alaikum.